Qabxiin lammaffaadhaa bu'aa takka immoo faayidaa gosa barnoota sun barachuudhaan argattudha. Kun immoo faayidaa inni biyyaaf takka namoota biraatiif fiduu osoo hin taane faayidaa dhuunfaa keetii fi jireenya kee jijjiiruudhaan maallaqa argamsiisuu, kabajaa fi kafaltii waliin wal qabata. Ogummaan barattu kan bu'aa argamsiisu akkasumas jireenya kee jijjiiru ta'uu qaba. Wanti barattuuf san maallaqa ta'uullee baatu wanti barattu sun karaa kamiinuu maallaqa hin fidu taanaan bu'aa hin qabu. Kanaaf wanti barattu waan maallaqa argamsiisu ta'uu qaba. Addunyaa irra ogummaawwan barbaachisanii fi gatii gurguddaa qaban kan yoo ati wantoota san baratte, yoo ati tattaafattee carraayitee waan barbaachisu hunda guuttattee waan san xumurte ogummaan san haalaan barbaachisaa ta'uu fi addunyaa irra qaalii ta'uu isaatiin kafaltii gaarii siif argamsiisuu danda'u maal akka ta'e sirriitti qoradhu. Gabaan addunyaa maal akka bittu gaafadhu, hubadhu. Kanaaf qabxiin lammaffaa ogummaan ati barattu sun atiif mindaa takka immoo kafaltii wayyaa qaxaramtees haa ta'u dhuunfaa keetiin ittiin hojjettee bu'aa kan argamsiisu ta'uu qaba.